Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoonni chaanala YouTube koo jala jirtan. Siitingii faayidaa guddaa qabu. Bilbila keessa irraa point bakka jedhamu bakka ittiin bilbilatan kana namni guyyaatti osoo irra hin seeniin oolu hin jiru jechuudha. Siitingii faayidaa guddaa qabu as keessaa sin barsa guyyaa irraa jechuudha. Mallattoo point jedhu kana bakka ittiin dawwalatanu namni guyyaatti si'a lama sadii ofii olii akka inni irra seenee irraa bahu jechuudha. Kanaafuu siitingichi keessa jiru kana baruu qabdu jechuudha. Giddeetaa hundi keessanuyyuu siitingichi keessa jira kan faayidaa guddaa qabuun isin barsaa jechuudha. Inni ani isin agarsiisu lakkoofsa hin beekamne nama isin shawwuduu yaadee yookaan siitti bilbilee akka inni isinitti hin bilbilee isin hin shawwanne namni biraa siitingii isin itti banachuu qabdan. Namoonni tokko tokko dawwalanii waan sobaatiin akkasuma gabaasa sobaa fa'iitiin isinitti dawwaloo irra jiru jedhan automaatikii isin irraa bulookaa jechuudha. Dhaabbanni googilii yeroo isin siitingii kana itti banattanii ofumaan akka inni dawwalee isin arganne isin irraa dhorkaa jechuudha. Inni lammaffaa yeroo bilbilaan dubbattanu namaa walii yeroo asuftan sagalee rikoordii haala kamiin akka gochuu dandeessanuun isin agarsiisa jechuudha. Inni sadeessaa bilbila keessan yeroo isin yeroo namni isinii bilbilu akka inni maqaadhaan isinii waamu. Bilbila kan keessan namoonni biroo yeroo isinii bilbilu maqaa abbichaa yookaan lakkoofsa nama isinii bilbilu sana akka inni isinii waamu siitingii itti banachuu qabdan isin agarsiisa jechuudha. Kanas kabraa ammallee siitingii hedduu jira. Kanaafuu har'a kan isin agarsiisu hamma kanadha. Kana isin agarsiisa viidiyoo kana hanga dhumaana hordofaa isiniin jedha. Faayidaa guddaa qaba. Viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u share godhaa. Namoonni haaraa taatan subscribe gochuun eegalaa yeroo viidiyoo dhaggeeffattanu gaafii bilbilaan wal qabate waan isin hin galle yoo jiraate komantiitti gaafadha. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'u laayikii naa tuqaa isiniin jedha. Viidiyoon kun namoota hedduu bira ga'an jiru yoo isin danda'ame guruppii adda addaatti share godhaa. Bilbila keessa irraa bakka ittiin bilbilattan kanarraa siitingii hedduu jira. Har'a keessan agarsiisu point bakka jedhu bakka dawwalanii seentu jechuudha. Bilbila keessa irraa point bakka ittiin bilbilatan kana point bakka jedhamu kanarra yeroo seentan haala kana yeroo isinii baasee gubbaarraa tuqaa sadii ni mul'atti. Gubbaa irraa tuqaa sadii tuquudhaan keessa seenee isin agarsiisaa jechuudha. Siitingii tuqaa sadii akka tuqxanii siitingii bakka yoon seentu siitingii erga seentanii asirratti awwaala irratti asirratti clear ID and spam protection bakka jedhu kun oonii ta'ee taa'uu qaba jechuudha. Yoo isin oonii gootan faayidaan maali? Bilbila osoo hin beekamin ID keessan fayyadamuun namoonni waan sobaatii yeroo isinitti dawwalanii fakkeenyaaf maallaqa ergii maallaqa galchii wantoota adda addaatiin wal qabate yeroo isitti bilbilan akka jarri isin arganne godha jechuudha. Haala kanaan bulookii agarsiisa isirratti spam jechuun bulookii irratti godha akka jarri dawwalanii isin arganne jechuudha. Siitingii isa kana irra yeroo tuqxanii keessan siitingii haala kanaa isinii baasa. Ganjallaa dhufuudhaanis siitingii si ganjallaa kanas oonii gootu jechuudha. Asirratti bulook clear spam and scam bakka jedhu kana oonii gootu jechuudha. Inni awwalaa ganjallaa siitingii lamatu jiru jechuudha. Maalumaafuu isin hunda bulookii akka namni sobaa yookaan dawwalaa sobaa namni jira yeroo takka dawwalaa sobaa ID fayyadamuudhaan namni yeroo isin kaaftan bilbila sitti naasa'u garuu ni bilbilama. Kanneen akkanaa jechuudha dawwalaa sobaa jechuun fakkeenyaaf shawwadaadhaa namni ana abbaa biluutu isin jedhee nama biraa fakkaate yeroo jedhe isin dawwalee isin shawwaduudhaan maallaqa isin ergisiisuudhaan kana yoo on gootan ofumaan abbachisuun akka inni dawwalee isin arganne isin irraa dhorkaa jechuudha dhaabbanni googilii. Kanaafuu siitingii kanatti banachuun faayidaa guddaa qaba namoota hundaafuyyuu. Itti banadhaati itti fayyadamaa isiniin jedha. Namni takka isin shawwaduu hin danda'u. Ganjallaadhaas oonii ni gootu. Asirratti block all kan jedhu block all jechuun hunda isaa bakka takka blookii godhudha. Inni ganjallaa immoo oonii kan jedhu takka yeroo takka akkasuma takka yeroo takka tokko qofati jechuudha. Nam tokko yeroo takka qofati akka isin irraa bulooku yookaan immoo xaqalaa irratti lakkoofsa hin beekamne akka isin irraa bulooku barbaaddan sa'a walaara kaawwattu. Oonii kan jedhu ganjallaarra yoo kaawwattanii ganjallaa kanarra yeroo takka qofati isin irraa dhorkaa jechuudha. Yeroo tokko dawwalee isin argachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan oonii gochuudhaan itti fayyadamaa hunda namaa fayyada. Siitingiin kun baruunis akkasuma faayidaa guddaa qaba. Isiniif baruu qabdu maal akka ta'e asirratti jechuudha siitingii kana. Kanaafuu haala kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Kabraa dudduuba deebuudhaan yeroo isin agarsiisu bilbila keessaa dudduubatti yeroo takka deebuudhaan rikoordiidha. Audio rikoordii inni ganjallaa rikoord koolme kan jedhu kun ni jira jechuudha. Siitingii isaa ammaa ganjallaa rikoord koolmiin yeroo record columns kan jedhu kun inni ganjallaa yeroo achi daga tuqxanu record columns yeroo namaa dawwaltanii namaan haasoftanu yoo siitingii kana haala kanaan keesseenu'an asirratti auto record columns kana oonii gootan siitingii kana yoo oonii gootan yeroo namaa wajjin haasoftanu yookaan namni isin bilbila yookaan namaa dawwaltanii namaa wajjin dubbattanu siitingii kana yoo ootan automaatikii yookaan ofumaan rekoordii godha jechuudha. Asirratti garuu bilbilii tokko hin qabu rekoordii gochuudhaaf allahu yeroo gootan konfarmi gochuudhaan irra yeroo tuqxan immoo wantoota hedduu of keessaa qaba. Garuu isin allahu kan jedhu kun yeroo namni sii dawwalee fi yeroo namaa bilbiltan allahu irra yoo kaawwattan jechuudha.
bakkatti rekoordii godha sagalee keessan jechuudha. Sagalee nam sanaatti wajjin nama si waliin dubbattanii wajjin dawwalaa irratti bakka dawwalaatti jechuudha. Bilbilli tokko hin qabu garuu kana asirratti bilbila tokko malee. Kanaafuu namoonni bilbilli keessan qabu faayidaan isaa asirratti nama yeroo isinii bilbilu rekoordii godhaa jechuudha. Sagalee namaa ganjallaatti yeroo rekoordii gootanii kaatan sagalee nama sanatti taasiftan sagalee keessaniif bicha dhaga'uu barbaadan asirratti tuquudhaan sagalicha argachuu dandeessu jechuudha. Inni macarashaa dileetiidha. Inni macarashaa delete old recordingiin yeroo namaa wajjin dubbattanii akkasuma wantoota kuufamee jiru balleessuu yoo barbaadan ganjallaa kana tuquudhaan bakkatti dileetii godhachuudha. Waan isin namaa wajjin rekoordii gootanii yeroo namaa wajjin dubbatan rekoordii ta'ee jiru jechuudha. Kanaafuu yoo barbaadan on gootu yoo hin feennes ofirraa off gochuudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Inni kabraa dudduuba deebi'uudhaan asirratti gaa answering and ending form bakka dhoka yeroo takkanii tokko siitingii inni sadeessaa jechuudha. Answering and ending form siitingii afur isinii baasa as keessatti. Siitingiin kun arfan faayidaa guddaa qaba. Inni awwalaa gaa read clear name yeroo namni isinii bilbilu maqaa namaa isinii bilbilaaduu sana lakkoofsa abbichaa yookaan maqaa garuu asirratti bulutoos kan jedhu kun yeroo bulutoosii reediyoo adda addaatti bulutoosii fayyadamtanuu inni waamaa jechuudha. Yookaan immoo maqaa nama isinii bilbiluu sana waamuu danda'a. Always yoo kaawwattanis yeroo bilbilli keessan bulutoosiin sakkaamee waa dhaggeeffataa jirtanuu fi yeroo dhaggeeffataa jirrettis lakkoofsa nama isinii bilbilee yookaan maqaa nama isinii bilbilee isinii waamaa jechuudha. Yoo oonii gootani kan isin kana gochuu dandeessa. Yoo siitingatti bantan nama isinii bilbilee lakkoofsa isaa isinii himaa jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Kanaafuu yookaan immoo maqaa abbichaa isinii himaa jechuudha. Yoo isa awwalaa kana oon gootan siitingii isa awwalaa kana yoo oon gootan nama isinii bilbilee lakkoofsa isaa yookaan immoo maqaa namtichaa isinii waamaa jechuudha. Maqaa nama isinii bilbilee sana. Kanaafuu kana haala barbaaddeetti fayyadamtu. Asirratti automatic answering jechuun inni ganjillaa automatic answering ka ganjillaa jiru ka lammaffaa yookaan immoo ka lammaffaa irratti jiru kun yeroo irra qaxxuudha yookaan immoo oonii gootan bilbila kan keessan gaa siitingii isa lammeessaa kaara yoo oonii goota jechuudha. Isa lammeessaa yoo dhiqata oonii gootan bilbila kan keessan akka inni ofiin kaasu namni yeroo isinii bilbilee irra qaxxuudhaan keessa yeroo seentanuu waa iddoo of keessaa qaba. Namni akkasuma yeroo isinii bilbilee automaatikii kaasa bulutoosii dhaabbanaa jiru isin waa dhaggeeffataa jiru yeroo namni isinii dawwalee sekoondii 2 sekoondii 5 sekoondii 10 filachuu dandeessu jechuudha. Akka inni ofiin kaasu abbaa sana irratti nama isinii bilbilee isaa irratti ofiin kaasaa jechuudha. Yoo sekoondii kaa filattanii irra kaawwattan sekoondii amma isin kaawwattan irratti nama jalaa kaasaa jechuudha. Osoo isin harkaan qabdanii hin kaasin. Kanaafuu kan barbaaddanii filattu as keessaa isin oonii gochuudhaan akkasuma yeroo inni akkasuma fakkeenyaaf reediyoo adda addaatti bulutoosii waa dabarsee dhaggeeffachaa jirtan namni yoo bilbilee ofumaan akka kaasuu barbaadan sekoondii 5 sekoondii 10 sekoondii 5 qabeete kenni sekoondii 15 jedhee isinii baasaa waan barbaadee kaawwachuudhaan itti fayyadamtu jechuudha. Inni sadeessaa kun immoo dudduuba deebi'uudhaan gaa yoo oonii gootan kana immoo isa sadeessaa kana gaa yoo oonii gootan haala amman oon godhee jiru kanaan namni yeroo isinii bilbila kan keessan bakka ittiin sagalee ol qabanu yeroo takka tuquudhaan nama isinii bilbila sana jalaa kaasuudhaan itti taasisuu dandeessu jechuudha. Osoo iskeenii bilbila keessa hin xaayin bakka nama oon godhe kanaa yeroo tokkitti irraa qubaan oon gochuudhaan gaa namni yeroo isinii bilbilee akkasitti taasisuu dandeessu jechuudha. Inni ganjallaa immoo yoo oon gootan bilbila kan keessan ka oof godhu yookaan immoo bakka bilbila keessan cufee banuu jechuudha. Yeroo namaan dubbataa jirtan sanatti bakka bilbila keessan cufee banu kana si'a tokko cufuudhaan nama san irratti cufuu dandeessu jechuudha. Namaa waliin haasaa osoo dhaxxanii akkasuma irratti hin cufin bakkuma bilbila kan keessan bakkuma cufee banu yeroo isin cuftanii namaa waliin ka dubbataa jirtan sun addaan citaa jechuudha. Kanaafuu siitingii kana arfan haala nama isin agarsiise kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Akkasuma faayidaa guddaa qaba. Barachuu yookaan immoo faayidaa isaa baruudhaafis isin fayyada isiniin jedha. Haala kana itti fayyadamaa siitingii baay'eetu jiru. Isa kan viidiyoo biraa keessatti isinii qabadhee isinii dhufa. Kabilaa ganjallaa kana tuquudhaan asirratti yeroo namni isinii bilbilee jedhee akka inni itti baasu ni filattu haala barbaadanii kana isa ganjallaa kana oon gochuudhaan gaa iskiriinii guutuu barbaadan haala kanaan inni walakkaa keessaa iskiriinii gubbaarratti maqaa nama isinii bilbilee isinii baasa osoo iskiriinii bilbila keessanii fuulii isinii hin baasin jechuudha. Kana sadeen keessaa isa walakkaa yookaan immoo harka mirgaatti irra kaawwachuudhaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Barnoonni siitingii hedduutu jira. Viidiyoo biraan isinii qabadhee dhufa isiniin jedha. Haala kana itti fayyadamaa viidiyoo isinitti dhiyaata jira. Karaa haala kana itti fayyadamaa isiniin jedha. Barnoota bilbilaa walqabate waa'ee TikTok Facebook walqabate barnoota hedduu chaanaalii YouTube kootii irra post godheen jira. Chaanaalii YouTube kootii irra galuu irraa barachuu dandeessu. Barnoota waa'ee bilbilaa waa'ee TikTok waa'ee Facebook waa'ee siitingii bilbilaa walqabate waa'ee YouTube walqabate
chaanalii koo jala ni argattu. Chaanalii koo argachuudhaaf YouTube chaanala gubbaarratti Hussein Official jettanii yoo barreeffattan isinii baasa. Hussein Official kan jedhu kana jala seenu hanga subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoolee hedduu jala argattu. Playlist jala seenuwaan barnoota Facebookii, barnoota YouTube, barnoota Imo, barnoota setting bilbilaa, barnoota Gmail account kan jedhu kana barnoota setting mobailaa bakka jedhu kun viidiyoo baay'ee jala qaba. Jala galaa irraa baradhaa isiniin jedha. Viidiyoo kana akka namoota hedduu bira gahu laayikii fi share godhaa isiniin jedha. Barnoonni irraa asumatti dhaabata. Barnoota kutaattaan hanga walitti dhunuutti nagaan naa tura. Viidiyoo kana akka namoota hedduu bira gahuuf YouTube recommend naa godhuuf share naa godhaa. Galatooma.